ما قمنا كيسما أني هرسني يسمو نما سين باي كبجلي في باي جالتنا كته شكي تكلين كم إني سيتن يا بكلا علم أبو غربا سينان أتوجدتي ألوتتي دربا أبا نجا فالماء وجا مير أمك أموك إلالتي بقطتي رفتيري من هي آسيو سينت هي أمتي هفتيري لمنك جمد إنك يساف بكي وني الراس جالنا بجنوف بات بك سينجت تفنيشة بكي رياتي قالتهم أتلي يروكي أرساقوتي بكن سوامتنا أرجموكت قالت قدام مكاكوف مكادا أوتوتا أو بإنين قالت قدام سي إيسا بكي جول لما كتت ilma abbaa lafaa warra qananiitiin guddate aananiif cuukkootiin nama guddate sadarkaa tokkoffaa boojii birmajjiitti baratte miti sadarkaa lammaffaaf immoo gara magaalaa Gimbii ufteetu achitti baratte yeroo maatii irraa adda baatu qananii irraa yeroo adda baatu ufumaa bixxillattee nyaatte moo achuma qeetii galaasii ergu ture maal egaa kana hundumaa beekte maal na gaafatta fixxeetta waan hundumaa wati Uguma ijoollummaa kootti qadaniin guddadhee aannan dhugeen guddadhee maatiin koos fooyyee qabu turanii abbaa lafaa jettee immoo deebitee na himachiisuu barbaaddaa ta'uu yuuti immoo dhuguma akkuma sana ture gaafa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa wayitan seenu garuu sirni jijjiiramee ture sirni abbaa lafaa sun jijjiiramee ture kanaatiif utuma achi ture iyyuu qananii duraatiin itti hanfuufa jedhee yaaduun ture sababiin isaa lafti baay'een fudhatameera yeroo sana bunni fudhatameera horiin fudhatameera baaburri fudhatameera manni magaalaa fudhatameera kanaatiif wanti nu hafe waan muraasa horiin darabaa dhatti kennamanillee deebi'anii nuun dhufne sangoonni baay'een qabnu fuudhanii nama biraatiif hirameera sababii kanaatiif utooma sirni otoo achuma tureeyyuu kana caala qadaniin itti wajjinaan ture jedhee yaaduun ture kanaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaa wayitan dhufu akkuma ilma eenyuyyuu wanna tokko jedheellee nyaadhee hin beeku cubbuudha manaatii waanuma argadde waan xiqqoo fudhadhee tan dhufaa ittiin fayyadama semesteeratti immoo nan galaa semesteeratti immoo mas fudhadheen dhufaa semesteera fixee immoo galaa akkuma kanaattiin waggaa tokko duwwaa egan dabarsee booda waggaa lammaffaa irratti health assistant yookaan immoo gargaaraa fayyaa ta'uudhaaf dorgomeetan dorgommii sana darbeen nursing school naqamtee deeme nursing school naqamtee deeme waggaa tokko achitti eegan leenji'een booda ramadameen gara Sidaamoo jedhama yeroo sana Yirgaa Caffee health center yookaan immoo buufata fayyaa Yirgaa Caffeetti ramadameen achi deeme nagee akkas waggaa tokkoof walakkaa waggaa lama hojjedhee mun deebi'ee mana barnootaatti deebi'ee jechuudha. Ijoollummaa keetti nama baay'ee haasaa jaallattu bakka ati jirtu kolfa malee dallansuun hin jiru waan aartii kanas immoo yaaltaa kun amma dhugaadha. Ani ijoollummaa kootti akkas ta'uu isaa hin beeku garuu xiqqooma see nama wajjiniin akka gaariitti kanan walii galuu jalqabee eeganii gargaaraa fayyaa ta'ee Yirgaa Caffee deemee eegan hojjedheen booda achi deebi'etanii magaalaattis bareen dhufee ilma baadiyyaan ture garuu dhaqee magaalaa jireenya magaalaadhaan namadhee qarshiis baradhee waan adda addaas baradhee hakimii ta'uun annoonni kennu privilege inni kennus kan kanadhaan namadhee tan hakimiidha naan jedhu na afeeruu namni naajin taphachuu barbaada ijoollummaan qabaa bifti koo gaarii ture kanaatiif durbis dhiirris na waliin haasa'uu barbaada hin jaallataa hakimiidha naan jedhu harka na qabuu na biratti yaalamuu hin barbaadu kana sababii ta'ee fi haasaa achitti hin baree natti fakkaata achitti haasaa babbaradhee man deebi'ee waggaa lama booddee immoo deebi'eetan barnoota gosa sadarkaa lammaffaatti fufee jechuudha. Odeeffannoon kabraa agaye immoo naxalaa zeemaa wayii qabdaa jedhan maa inni naxalaa zeemaan sun faaruudha moo sirba moo walaloo moo maa inni waliin samee daawwattoota kootti naa hima. Naxalaa zeemaan amma jedhamu kun natti fakkaata tarii mana hidhaa keessa yeroo turre akkamittiin amma yoo
xiqqoo masee akka faaruu tokko yoo baafne uummanni fuudhee yoo faarfatee akka gurraachota Ameerikaa durii fakkeenyaatiif isaan faaruu bilisummaa hin qabu biyyoonni adda addaas akkasuma hin qabu dhaabbileen adda addaallee hin qabu otoo kaanee wayi tokko kan namni afaan irratti fudhatee ka deemu otoo faaruu tokko baafanneeti maal ta'a laata jennee mana hidhaa keessa taa'ee yaadeen nama tokko mari'adhe mucaan kun Lammii Eddettoo jedhama wal bira ciifna turre wal bira ciifna amma yoo faaruu tokko faarfanne maal ta'a jennaan gaariidha naan jedhe faariin sirban dur yeroo hawwisoo dargii keessa yaadadhu tokkoon xiqqoo yeedaloonsa sammuutti naa dhufe jennaan kanumaan yoo jalqabne yoo maal laata jedheetan maal ta'a jedheetanii mee akka jennee jalqabne maal sitti fakkaataa jedheetanii Lammiitti dubbadhe mee jedhee nan jedhe waan sana jenneen wal markaafuneetu wal sagaleetiin jechuun nan danda'a lafaa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaatiin nu rukutanii aadaa fi afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaanirraa gonkumaatti fufuun danda'anii jedha. Baay'ee gaariidha. Sagaleeyyuun qabda. Aartii keessaa maal jaallatta? Amma eegan kana faarfadheen booda hojiima keessan kana kajeeleera deebi'aa nuti ka'ee waa tokko baasee waa ittiin daldaluudhaa jedhee. Sagalee sin qabda. Bifti kees immoo warra aktoroota Hooliwud fakkaata. Yoo fedhii qabaatte fiilmii tokko si hojjechiisuu dandeenyuunillee. Egaa inni ilaallamee gara fuulduraatti namni waan inni ta'u hin beekanii kanan taallee sichiin deebi'ee fiilmii hojjedhallee jechuu hin danda'u. Haa ta'uuti waanuma nama gammachiisu wanta tokko tokko hojjechuun barbaachisaa yoo ta'e hin hojjenna ta'a gara fuulduraatti. Waan lammii gammachiisu waan uummataaf ta'u taanaan hin hojjetta. Bakki ijoollee meeqa qabda? Ijoollee afurin qaba mucaa durbaa tokkoo fi mucaa durbaa gootattamii qaba tokkoo fi ijoollee dhiiraa sadiin qaba. Ijoolleen koo hundumtuu haati warraa koos qabsoo kootis qabsoo uummata kootis baay'ee deeggaruu baay'ee hamilee koo jabeessuu baay'ee naa waliin ta'anii waan rakkoon akkanatti hin dhaga'amne booddeetti akkan hin deebine hamileen koo akka inni hin cabnee fi haga dhumaatti na tumsa na gargaaraa turan ammas immoo naa wajjin hin jiru. Sirrii dhagaa dhiira cimaa duuba haati manaa haati warraa cimtuun akka jirtu beekamaadha. Yeroo haati manaa kee deessu marqaan nyaattaay? Namni yeroo haati manaa deessu marqaan nyaanne waan jiru natti hin fakkaatu yeroo itti furdatanii lafaa ka'anii dhalchuun yeroo itti gammadanii yeroo kana natti fakkaata. Haati manaas da'uutti kan gammadu abbaan manaas sababii mucaa godhateef yeroo itti gammadu natti fakkaata. Kanaaf marqaa nyaachuudhaan nyaachaa ture. Marqitee fi yoo beekta? Isa nan gaafatanii isa hojjedhee hin beeku dhiirris immoo biyya keenya akka aadaa keenyaatti marqaan hojjeta. Marqaan hojjeta. Tole abbaa manaa kee hojjechiistaa? Abbaan manaa koo badaa gara golaa kan akkuma kee badaan danda'u haalli guddina keessanii wal fakkaata. Garuu reef ijoolleef shayii maal danfisuu jalqabe malee isa kaanillee hin beeku. Isaan ijaaluun hin danda'a. Garuu amma jijjiiramuu qaba aadaan kun. Ijoollee keenya dhiiras ta'e dubartii hojii barsiisuun dirqamadha. Kanammoo hin jijjiirraga. Bakkee koo gaaffiin kun ni biraa immoo namoota siif baay'ee nama kabajuuf namni ati jaallattu naman akka isaa otoo hin ta'eettee yaaddee beektu jiraa? Akka biyyittiis yoo ta'e akka addunyaattis. Kun gaaffii guddaadha maaliif namoota ogummaa tokkoon nama jajjuu qabdaa ogummaa tokkoon nama jaallattu qabdaa. Ani ogummaa barsiisummaa irran ture. Ogummaa barsiisummaa irratti namoota baay'ee naan wajjin jiraadhe barsiisotaa fi hooggantoota mana barnootaati daraktaroota warra kanaadha. Tariitiin naman baay'een jaalladhaa nama gaariidha nama fakkeenya ta'uudha jedhee ani yaadu namni shaniyyuu hin beeku ta'a har'a. Ani hin beeku maaliif namni otoo hin beekamin garuu fakkeenyummaa kan qaban namoota jajjabootu ture. Fakkeenyaatiif Dambidolloo sadarkaa lammaffaa barsiisaa wayitaan ture. Daraktarri mana barnootaa sanii tureera. Boomalaakuu jedhama har'umallee lubbuudhaan jira. Soorama bahee hin baane hin beeku. Fakkeenyaatiif amma namni kun naman akka
moodeelaatti akka fakkeenyaatti nama fudhadhudha. Haqaaf jaalala inni qabu, dhugaaf jaalala inni qabu, namaaf walqixxummaadhaaf jaalala inni qabu, wanta hedduudhaan nama walqixa ilaaluudhaan ofitti amanuudhaan namni wayi tokko sirrii haa ta'us haa dhiisuus waan sirrii hin taane illee namoota baay'ee hordofee namni yeroo baay'ee waan sirrii hin taane illee yeroo inni itti hordofu jira. Garuu namoonni tokko tokko immoo waan sirrii ta'e duwwaa yoo namni fudhates fudhachuu baates namoonni hordofan jiru. Fakkeenyaatiif nama maqaa si dha'u kuni nama akkasiiti. Barsiisonni jaallachuu dhiisuu danda'u. Barsiisaa achi ture san keessaati hammatu nama baay'ee otoo gaafatte namni 10 illee isa jaallata jedhee yaada. Barattoota yoo fudhatte akkuma kan namoota hooggantoota isaa ol jiran yookaan immoo isaa gadi jiran yoo gaafatte amma namicha kana homaa akka kanatti lakkaan. Garuu ani jireenya kootti namoota jajjaboo namoota ofitti amanan waan hojjetan beekan dhugaa hojjetan namoota akkasii keessan akka nama tokkotti yeroo tokko komishinii malaammaltummaa farra malaammaltummaatii fi nama eeraa jedhanii yeroo ture tokko dhugaa nutti fakkaate yeroo sana namni eeramuu qabu fakkeenyaatiif nama akkasii fa'aa jedhee yeroon itti yaadatu ture. Haa ta'uyyuu malee akkuma nama sitti himee yaada kan amma namni 15 fudhataa isaa hin beeku. Garuu anaafi is an ideal person. Nama guddaa, nama dhugaa, nama hin beekamin fi nama fagoo hin gahin, maqaan isaa hin dhaga'amin, eenyummaan isaa hin beekamin namoota hafan keessaati tokko. Namoonni dhugaa gaarii waan jabaa hojjetan baay'ee mayyuu dhugaan isaanii waan beekamu natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa nama kana akka nama guddaatti fudhadha fakkeenyaaf. Fakkeenya gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya namni bakka hojjetutti bakka ramadametti dhugaa irratti kan waaqa gammachiisu yoo hojjete har'aaf okachuu danda'a. Bor garuu dhugaan sun hin baha. Ergaa gaarii nu dabarse. Inni kabiraan immoo baqqee wanta hawwite otoo hin ta'in hafe. Otoo milkaa'insi hafe. Moo wanta hawwite hunda si guuteera. Namni waan baay'ee hawwa jireenya isaa keessatti ani garuu akka nama tokkotti saba kootiif kana nawwu yookaan biyya kootiif yookaan uummata kootiif kana nawwu biyya gaarii keessa bulchiisa gaarii argatee namoonni isa bulchan gaariidhaan bulchanii uummanni kun nagaadhaan bahee galee biyya kooti jedhee gammachuudhaan waan argate qooddatee keessa jiraatee arguudha kanan hawwu. Kuni ammammaatti hin dhugoomne kana dhugoomsuu keessatti immoo anis haga tokko haga humna kootii qooda fudhachaa jira. Garuu immoo utuu manni addunyaa kanarra jiru waan kana nan arga abdii jedhu immoo hin qaban. Rabbi abdii keetti siifaa guutu akka guutu abdii guddaa qabna unis guyyaan baay'ee itti gammaddeef guyyaan baay'ee itti gaddite guyyaa maaliiti? Guyyaan baay'ee itti gadde yoo jiraate amma fakkeenyaatiif mana murtee deemee namni tokko dur ijoollummaa kaasii kanan beeku manni murtee lafa dhugaan itti murtaa'uudha lafa haqni itti mul'atuudha. Lafa inni itti miidhame miidhamni isaa itti beekamuudha inni miidhe immoo itti adabamuudha jedheen yaadan ture. Sababii kanaatiif abdii guddaan qaban ture. Yeroo jalqabaatiif mana murtee dura dhaabbadhee waan dhugaa hin taaneen gaafa waggaan 8 akkan waggaa 8 hidhamuuf gaafa natti murtaa'e nan gadde. Maaliif waan sana sababiin achi deemee turuuf utuu hin taane addunyaan kun addunyaadhuma sobaa ta'uusee namni na fakkaatan miliyoonotaan tariiti immoo isaa oliyyuu kan lakkaa'aman addunyaa kanarra jiraachuu isaanii gaafa beeku baay'een gadde. Dhala namaatiif nan gadde. Hammeenya dhala namaattis nan gadde. Carraa namoota gaggaarii namoota qulqulluu mudachuu danda'uufis osoo homaan balleessin rakkoon isaa mudachuu danda'u isaaniifis nan gadde.
guyyaan gaddaa inni guddaan anannatti dhaga'ame guyyaa sana jedhee tayyaada. Guyyaan itti gammadee egaa wal caccaala guyyaan itti mucaa koo jalqabaa argadde baay'ee hin gammade. Boontuu. Baay'ee hin gammade. Dhugaadha. Boontuun akkuma maqaa ishee boonsituudha. Oromoonis waa malee maqaan moggaasu si qofaaf miti. Oromoo shamarree Oromoo hundaaf illee fakkeenya kan taatudha. Baay'ee yeroo kee aarsaa gootee waamicha koo kabajjee waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiina OBN baay'een si galateeffadha. Fayyaa ta'e. Fayyaa naa jiraadha. Tole galatooma. Galatooma. Be your me.